gaazexeessituun Aljaziiraa takka guyyaa tokko abbaa qabeenyaa beekamaa addunyaa tanaa Bilgeet yaamteeti iccitii milkaa'ina keetii naaf himii jetteen. Iccitii milkaa'ina kiyyaa siifini mootii hanga barbaadde cheekii kanarratti barreeffadhu jeenii cheekiitti kan. Isinis cheekii gara isaa deebisuudhaan iccitii milkaa'ina keetiitiin baruu barbaade malee maallaqa akka ati naa kennitu hin barbaadu jetteen. Yeroo 3-4 erga itti kenne boodarraa iccitii milkaa'ina kiyyaa carraan argametti fayyadamuudha jeen. Atis osoo silaa carraa kanatti fayyadamtee gaazexeessituu abbaa qabeenyaa taatee turtee jeen. Kana jechuun koo yeroo jalqabaatiif Oromiyaan daanii akka fattantu of dandeessee daanii akka fattantu qophii xumurtee jirti. Barattoonni naannoo Oromiyaa keessa jirtan carraa kana fayyadamaa jechuun baata. Akkasuma namoonni Harargee lixaa keessa jirtan ammoo daanis ta'ee hayyamas akkasuma koorsii garaagaraa fudhachuu barbaadan maastar abdii qunnamaatii gara maastar abdiitiin dhufuu ni dandeessan. Innis nama fattanu keessaa isa tokko waan ta'eef